Harri guyyaan Kamisaa Majjijaa bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Muddee 28 bara 2014. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Finfinnee Maltiimiidiyaa hordoftooti amantaa Kiristaanaas bakka jala bultii ayyaana qilee kan bara 2014tiin isin ga'e jedha. Ayyaanichis ayyaana gaarii akkasiniif ta'u. Oduu biyya keessaaf kan alaa har'aaf qabanne isin biraan geenya. Oduu kan isinitti mo'ana Daana Tasfaayiti nu waliin tura. Naannoo Tigraayitti sababa uggura kaa'ameetiin lubbuu dhukkubsattootaa baraaruun akka hin danda'amne eerame. Dhiyeessiin dawaa fi meeshaaleen tajaajila wallaansa fayyaaf barbaachisan wiirtuuwwan buufata fayyaatiif dhiyaachuu dhabuurraa kan ka'e daa'imman haadholii fi dhukkubsattoonni du'aa jirus jedhameera. Waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamu kanaan walqabates naannoo Tigraay keessa tajaajilawwan bu'uuraa kan akka ibsaa, bishaan, bilbila, geejjibaa fi baankiin ammallee akkuma addaan citanitti kan jiran ta'uunis ni himama. Annisaan elektirikii yeroo garaa garaatti irra deddeebiin kan addaan citu ta'uu fi rakkoon hanqina dhiyeessii oksiijinii mudachuudhaan walqabates namoonni wallaanaman akka du'aniif sababa ta'eera jedha maddi odeeffanne. Ogeeyyiin fayyaa qorichoota yeroon tajaajila isaanii irra darbe akka fayyadamanii fi filannoon jirus isa qofa ta'uu akkasumas dhukkubsattoota gargaarsi yeroo hatattamaa isaan barbaachisuufis hanga danda'an kunuunsaa akka jiran ibsaniiru jechuun BBCtu gabaase. Dhiyeenya kana tajaajilawwan fayyaa tokko tokko hir'ina qorichootaa fi meeshaalee tajaajila wallaansa fayyaatiif barbaachisoo ta'aniin walqabate hojii dhaabaniiru jechuun dhaabbanni mootummaa gamtoome kan ibse ta'uun ni yaadatama. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa garuu uggurri kaa'ame hin jiru. Rakkoo Tigraay keessatti dhalatuuf dura aantummaan kan gaafatamu TPLF'dha jechuun Rooyitersiittis dubbataniiru. Walwaraansa Itoophiyaa kana keessa qaamoleen jiran hunduu sadarkaa garaa garaatti sarbamoota mirgoota namoomaa kan akka yakka waraanaatti lakkaa'amuu danda'an sarbamoota seera namoomaa idil addunyaa fi seera baqattootaa raawwachuu isaanii gabaasaaleen dhaabbilee mirgoota namoomaaf quuqama qabanii ni mul'isa. Waraanni kaaba Itoophiyaa kan humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegale kun umurii ganna tokko olii kan lakkoofsise yoo ta'u lolli kun akka dhaabbatuuf Ameerikaa, Gamtaan Afrikaa akkasumas gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtichaa kan ta'an pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo fi michoonni biroonis irra deddeebiin carraaqqii taasisanis ifaajjiin isaanii hanga ammaatti galma barbaachisurra hin geenye. Oduu keenya biraatiin lammiileen Itoophiyaa miliyoona 6 ta'an gargaarsa kan barbaadan ta'uu dhaabbanni mootummaa gamtoome eere. Naannolee bahaa fi kibba Itoophiyaatti namoonni miliyoona 6 ol ta'an hongeen miidhaman bara kana gargaarsi namoomaa kan isaan barbaachisu ta'uu dhaabbata mootummaa gamtoomeetti wiirtuun qindeessituu gargaarsa namoomaa beeksiseera. Lakkoofsi namoota gargaarsi barbaachisuu kunniin walwaraansa ji'oota 14 ol lakkoofsiseen lammiilee kanneen miidhamanii harka namaa ilaaluuf dirqaman irratti kan dabalatamudha. Xiyyeeffannaa guddaa barbaadu jedhe gabaasi kun. Dhaabbata mootummaa gamtoomeetti waajjirri deeggarsa namoomaa qindeessu ibsa baaseen balaan hongee naannolee Somaalee akkasumas bahaa fi kibba Oromiyaatti mudate kun jireenya horsiisee bulaa fi qotee bulaa irratti dhiibbaa hamaa akka uume eereera. Akka gabaasa kanaatti kutaalee biyyittii hongeen dhaanamanitti namoonni miliyoona 6.4 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Mootummaan Itoophiyaa fi michoonni isaa rakkoo kana qolachuuf hojjechaa kan jiran yoo ta'es deebiin isaa fedhii olaanaa ta'e waliin wal hin simatu. Dhaabbati mootummaa gamtoome namoonni miliyoona 3 ta'an naannoo Somaalee fi dhiha Oromiyaa keessa jiraatan hanqina bishaaniitiin rakkachaa kan jiran ta'uu kan ibse yoo ta'u kana malees daa'imman lakkoofsaan 2,000 ta'an dabalate haadholii ulfaa fi hoosisanis rakkoon hanqina nyaata madaalamaa kan isaan mudate ta'uu ibseeti jira. Dhaabbatichi rakkoo hanqina nyaataa irratti qorannoo geggeessuun gabaasa isaa baaseen hanqinni nyaata madaalamaa daa'imman 14,000 ta'an mudatee jiru ammoo akkaan yaaddessaadha jechuun addeesseera. Sababaa walwaraansa humnootii TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti erga eegale umurii ji'oota 14 olii lakkoofsiseen lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii ganna tokko keessatti gara miliyoona 9.4tti kan ol guddate ta'u ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri olaanaan dhimma deeggarsa nyaataa kun ni mul'isa. Oduu biyya keessaa kabirootiin ammoo torbee kana keessa Itoophiyaatti namooti COVID-19 qabamuun isaanii beekame dhibbantaa 34 kan ga'e ta'uu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti Muddee 20 hanga Muddee 26 bara 2014tti namoota qorannaan COVID-19 taasifameef keessaa
namoota 27,062 irratti vaayirasichi argamuu isaa ragaan inistituuticharraa arganne ni mul'isa. Guyyoota torban muddee 20 hanga 26tti jiran keessatti qofa namooti 70 sababaadhuma dhibichaatiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Lakkoofsi namoota kutaa wal'aansa dhibee cimaa galanii torbee tokko keessatti dachaa lamaan dabaluu isaa fi namoonni 442 ammoo giddugala fayyaa keessatti wal'aansi taasifamaa fi kan jiru ta'u Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibseeti jira. Haaluma wal fakkaatuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa kibxataa muddee 26 bara 2014 namoota 12,951 qorannaan taasifameef gidduudhaa 4,011 isaanii vaayirasii dhibichaan kan qabaman ta'u ibsi ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ni mul'isa. Oduu keenya alaatti yoo ceenu ministeera haajaa alaa chaayinaa kan ta'an Waangii qoqqobbii Eertiraa irratti kaa'ame biyyi isaanii kan mormitu ta'uu heeraniiru. Waangii qoqqobbii kana biyyi isaanii chaayinaan kan mormitu ta'uu kan ibsan daawwannaa isaanii Eertiraatti godhaniin gita isaanii kan ta'an ministeera haajaa alaa Eertiraa Osmaan Saalee waliin ibsa waloo baasaniinidha. Waangii daawwannaa isaanii Eertiraa xumuruudhaan Keeniyaa seenaniiru. Ministeerri haajaa alaa chaayinaa kun turtii isaanii Naayiroobiitiinis dhimmoota nageenyaa, fayyaa fi jijjiirama qilleensa naannoo akkasumas ce'umsa teeknooloojii faalama hin qabne irratti aangoota biyyattii waliin kan mari'atan ta'uu ministeerri haajaa alaa Keeniyaa Waanga gara Keeniyaatti imaluu isaaniitiin dura pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi ministeera haajaa alaa Eertiraa kan ta'an Osmaan Saalee waliin wal arganiis mari'ataniiru. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Waangii fi gita isaanii kan ta'an ministeerri haajaa alaa Eertiraa Osmaan Saalee ibsa waloo baasaniinis biyyoonni lamaan giddu seentummaa sababaa dimokiraasii fi mirgoota namoomaatiin dhimmoota keessoo biyyootaa irratti raawwatamu kan morman ta'uu isaanii ibsaniiru. Gama Chaayinaatiin daawwannaa ministeerri haajaa alaa ishee Eertiraatti taasisan ilaalchisuu wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee yuunivarsiitii Naayiroobiitti barsiisaa hariiroo idil addunyaa kan ta'an Piroofeesar Piiter Kaagwaanjaa garuu imalli Waangii kun wal waraansa Itoophiyaa kan loltoonni Eertiraa qooda irratti fudhatan akka goolabamuuf qaama tattaaffii gama dippiloomaasiitiin taasifamu ta'uu akka danda'u Rooyitersiif ibsaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabanne kana fakkaata. Nuuf barreessaa marsaatilee hawaasummaa keenyaas sabiskiraayib sheer godhaa.